OMN'if kennisan irratti Haacaaluun waa'ee paartii badhaadhinaa wanta gaggaarii wanta tokko waan haasayetu jira. Maaliif waan sana irraa kutanii? OMN maal barbaadee bakka inni Haacaaluun shaneen na sodaachistee jirti na ajjeesuudhaaf na barbaaddi jedhe maaliif keessaa baasee waan jedhu ture. Sana immoo miidiyaadhaan gadi baadii isiniin ka keessaa kutame san isinitti agarsiifnaa jedhanii waan isaan nutti agarsiisan wayita laallu bakkeen Haacaaluun waan akkasitti haasa'u hin jiru. Wallaggaa afran qellam Wallaggaa irraa bilbilanii namoonni ummanni biyyaa si jaalannaa nu barbaachista nama si ajjeesu hin beektu biyyaa bayinaan jedhanii jechuuni shaneen si ajjeefnaa naan jedhu jechuu wajjin akkamitti akka wal qabachuu danda'an beekan. Afaan beeknaree afaan biraatii miti kaasa'u mucaan afaan nun haasofnu kana. Waan si ajaa'iburraa ammas jechuudha warri amma karaa mootummaa dhaabateetiin wanta kana Oromoota wal ajjeesee maali jechuu barbaadu. Viidiyoo interview masanii itti fayyadamanii artikilee adda addaa barreessan akkana jedhee jira Haacaaluun. Wanta akkasii jiru. Gaafa namni mootummaa bakka bu'eetiin himannaa kana dhiheessu Haacaaluun waa'ee badhaadhinaa wanta gaggaarii haasa'aatiin ture wanta maaliif keessaa kutanii wayita jedhu maal agarsiisa namni kun? Independensii qaba namni kun. Nama afaan Oromoo dubbatuudha namni suni. So yoo dhugama viidiyoo kana dhagaheetiin interview kana dhagaheetiin ka haasa'u ta'e wanta hin jirrellee haasa'aatiin jira jechuudha. So achumatti iyyuu wanti baay'een processing kuni integrity mataa isaa independence mataa isaa qabaateetiin waan deemu waan hin deemne wanta jedhu wanta agarruutu jira. Saniin booda sonni agarri baay'eetu jira. Ammas kaluu kana deebi'eetiin manni murtii namoonni tokko ragaan tokko dho'isaadhaan akka ragaa bahan hayyamuun isaa kuni I think gaafii guddaa kaasa. Namni processii akkanaa keessatti hirmaatu yoo mirga seerri kennuuf san mirga ofirraa ittisuu hoo kan qabaanne taate processii san keessatti yoo participate gochuun yoo processii legitimize gochuu ta'e malee bu'aa wayiiyyuu hin qabu. Yoo participate goota akka ta'u taate mirgi kan keessiif eegamuu qaba. Seerri laali gaafa himatamteetiin dhiyaattu seerri akka himatamaa tokkotti adressi godha. You are an addressee akka himatamaatti. Himatamaan mirga kana qabaa jedha. Wanni manni murtii bakka san jiruu fi mirga isaa san eeguudhaaf. Baalaansiin ammoo yeroo hundayyuu ta'uu kan qabu gara himatamaatti. Mootummaan humna baay'ee waan qabuuf jechuudha. Wanti amma argaa jirru akkas hin fakkaatu. But in any case, wanti kan irratti jechuu barbaadu processichi rakkoo guddaa qaba. Namoonni dhimma kanaan himatamanii hin jedhan yoo manni murtii hiree gahaa wanta kana ofirraa ittisuudhaaf isaan gargaaru kennuufi kan dandeenye taate yoo ka afaan qaban taate yoo ragaa isaa irratti dhiyaatu cross examine gochuudhaaf hiree gahaa kan arganne taate process san keessatti hirmaachuuni processii legitimize gochuu yoo ta'e malee bu'aa wayiiyyuu hin qabu. Maaliif legitimize godhanii? At the end of the day yoo manni murtii ilaalee isaallee participate godhanii manni murtii keessatti muru taate mootummaan maal jedha? Process hirmaatanii manni murtii dhimma isaanii ilaalee ragaa ittisaa dhiheessanii manni murtiitti murteessee nuti kana wajjin walqunnamteetu iyyuu hin qabnu jedha. Wanni manni murtii jalqabumayyuu hojii kanaaf ooluuf maa inni responsibility executive branch irraa gara mana murtii dabarsa. Manni murtii kun immoo isaan independent entity. Namni biraallee alaa uummannumaan biyya alaa jiru jechuudha. Maaf waan kana gootanii hin jedhuun. Maaliif? Mootummoonni biyya alaa dalagaa mana murtii keessa hin seenan. Liberal democracy at least. Manni murtii independent waan ta'eef keessa seenuun rakkoo waan ta'eef. Gaafa mana murtiitiin siyaasa akkanaa kana oofattu yoo namni wayii si gaafateetiin maaliif waan akkanaa gootanii hin jedhu bulchaan biyya wayii yookiin ammoo qaamota adda addaas ta'uu danda'a wal dhimma manni murtiitiin qabateetiin hin jiru akkuma isin biyya keessanitti dhimma mana murtii keessan seenan dhimma mana murtii keessan seenu jechuu danda'a jechuudha. So strategically wanti mana murtiitti faayidaa bahaniif isa kanaaf responsibility ofirraa gara qaama independent jedhameetiin seeraan taa'ee dabarsaa jechuudha. Okay, gara biraatti darbina kan mana murtiitti yeroo ammaa kana warra
shakkaman jedhanii qabanii waa hedduutu deemaa jira otoo wanti tokko addaan qoratamee hin bahin egaa itti gaafatamtuun olaantuun kan sila seera kabachiiftu adde Babacha Abebe kan isheen jette Adaanech Abebe jechuu kiyya dhiifama kan jalqabuma isheen jette jarri kuni seera cabsanii kana godhanii kan jetteedha otoo waan tokko hin qoratamin walga'iidhuma muummichi ministeeraa adeemsisa sana irratti kan dubbatteedha kana namoonni baay'een keessattuu ogeessitoonni seera dursaniiti waan hundumaa murteessanii kan jedhu lammata immoo dhaddachuma sana irratti yookiin immoo abukaatoon iddoo hin argamnetti yookiin jara kana waamuun abukaatotti otoo himin guyyaa beellamaa malee dhiyeessuun namoonni dhufanii naqaashii ta'an yookiin immoo ragaa ta'anii dhokatanii akka ragaa ta'anidha kan godhamaa jiru yoo yaada isaanii jijjiiran malee kanamee gara fuulduraatti hordofnee kan irratti mari'annu ta'a. Dooktar mee artikilii kee tokko keessattis haa ta'u waan dubbattu keessatti kanan booda kana dhagaa jiru Abiyyi Ahmed qabsoo uummata Oromoo aangootti olisa baasee hin ganee ergaa jedhu waan jedhu dubbataate jirta yookiin barreessaa jirta. Mee gane yeroo jettu maal jechuudha? Akkuma isin jedhe jalqaba irratti Abiyyiin nuti hundinuyyuu amannee gaafii uummata Oromoo balaa salphina uummanni Oromoo biyya san keessatti yeroo dheeraadhaaf indiiru godhaatiin ture akka nama Oromoo tokkotti hin hubata wanta kanas jijjiiruuf hin hojjetaa jennee amanneetiin hin gargaaraatiin turre. Nama bakka akkanaa kana jiru namoonni yeroo baay'ee wayita deeggaranii wanta adda addaatiif deeggaruu danda'anii ani garuu jijjiirama saniin fide jedheetiin hin jeenulli waan amaneef ture. Abiyyi akkuma hundi kennayyuu argine at least ji'oota 8 jalqabaatiif wanti inni jedhu hundinuyyuu wanta sirrii ture. Wanti inni dalage illee wanta fudhatama qabu ture. For the first 8 months. Wanti tokko xiqqoo wayita haasa'u wanta jalaa babbahutu jira. Sana immoo eenyummaaniyyuu dogongora akkasii ima dogongora namni haasa'u namni dalagu benefit of the doubt kennuuf hin barbaachisaadha jenneetuma irra taraa turre akkuma reefu kaase immoo garii isaa wanta nuuf liqamsunullee hoo ta'uu baate biyyi suni biyya bal'aadha uummata adda addaatu jira fedhii adda addaa ilaalcha adda addaatu jira wayita garii namoota saniif illee jedhaniitiin wanti jedhamu ima jiraata. Biyya kanatti throwing red meat waan jedhamutu jira humnoota adda addaa gammachiisuudhaaf wanti darbitu jira akkas godheetiin ilaalaatiin ture jechuudha. Garuu qabatamaan yeroo irraa gara yerootti wanti baay'een jijjiiramaatiin dhufe inni guddaan anaa fi betrayaliin guddaan lammaa completely irrelevant haalli inni itti godhe I think akka namaatti wanta nama gaddisiisuudha. Ganuudhaan ala jecha biraa arguu fi hin danda'an wanta ta'e san. Maybe jara lamaan jidduu wanti personal ta'e wanti adda addaa jiraachuu danda'a ta'a. Wanta hin hubanne. Garuu ammoo guddinni namaa personal difference iyyuu hoo jiraate gaafa ummanni akka nama lamaatti ilaalee kaayoo isaa abdii isaa sirra kaaheetiin hin jedhu adda addummaa san dandeettee obsitee atleet haga biyyitti tuni bakka wahii geettutti wajjumaan deemuu qabdaa ture. Wanni sun hin taane yeroo gabaabaa keessattidha wanti adda addaa dalagamuu kan eegale. Ani saayinii adda addaa arguu ko jalqabe Septembarii 2018 irraa jalqabeeti. San durallee garuu yeroo wahii akka tokko lammaani muummicha ministeera hajaa alaa ta'uu deemaa wanti jedhu argee ture yeroo dheeraa dura jechuudha dhagahee ture. So lammaan Oromiyaarraa gara federaalaa deemuuni anaaf jalqabumarraa kaaseetiniin wanta hin hojjenne wanta rakkoo wahiiti. Maaliif bakka sariif hin barbaachisa jedheetiin nama yaadu waan ta'eef jechuudha. Yoo achi deemeetiniin ministeera wayii akka ta'u taate aangoon isaa gadi xiqqaata malee olii miti.
Garuu haalli inni bakka sanitti ka'e. Meekanuma kana UECT aangoo gaariidha moo gaarii miti waan jedhu haadhiifnu yeroodhaaf haalli inni bakka sanitti ka'e hoolaaltu haalli inni siyaasaa keessaa completely irrelevant itti godhame hoolaaltu isa qofaa miti namoonni adda addaa jaarmaa isin keessa turan yeroo OPDO'n ija banachuu jalqabdu jalqaba gadi bahaniitiin namoonni